Hashama Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo qilleensa irra isin haa ga'u jecha har'as laayifii isinii dhufe baga iidiidhaan isin ga'ee yeroodhaan illee waraabee jirtu isiniin jedhee isiniin gaafanne namni jenne warrooti akka carraa onlaayinii jirtan yoo jiraattan har'a yaada xixinnoo addaa tokko biyyatti bilbilee akka carraa nagee jennaan ani immoo yaada kana isiniif ibsuuf jecha akka waraabu na godhe. Ijoolleen biyya keessaa barattoonni biyya keessa jirtanii qormaanni Oromoo ba'eera egzaamiin ba'eera jedhamee shakkii akkasiitiin ture. Egzaamiin kun egzaamii sobaatii yoo isinii kennan illee ittiin fayyadaminaa ittiin gargaaramina ofii keessanii jabaadhaa qormaata keessanitti jabaadhaati akka qormaata keessan qoratamtan seeraan godhaan isiniin jedha. Adraa keessan sheerii gochuudhaan ijoolleen qormaata sobaa kanatti akkam fayyadamne yeroon kun numa singaa hamma waan itti jabaadhaa isiniin jedha. Warri dhageessan dhagaa dabarsaa fi obboloota keenya kan biroo immoo maal jechuun barbaada. Dr. Mararaa Guddinaa biyya alaa kanaa dhimma OFC irratti mari'achuudhaaf dhufanii jiru akkuma hundumti keessan beektanii. Sana laalchisee maal jechuun barbaada namoonni abaa'uu deeggartanis yoo jiraattan kan OFCs deeggartan yoo jiraattan kan OEDFs yoo deeggartan jiraattan jarri kun monuu fi kan waloo keenyaa ta'anii kan OFCs kan OEDFs kan abaa'us ta'anii nama tokko qabna jennee biyya keessa waliigalli keenya qalbii tokkoon yaada tokkoon yeroota kana akka deeggaru hangama kiyyaan deeggaraa OFC miti garuu hundi keenya jaalala qabnuuf biyya keenya keessatti ijoollee keenya jabeessuuf karaa qulqulluudhaan karaa nagaadhaan waan barbaanne mirga keenya karaa isaaniitiin dabarfachuudhaaf jarri kun dirqama deeggaramuutu irra jira. Gargaarsa gochuutu nurra jira jedheen abdii godhaa akka deeggartanii akka bakka jirtanitti keessattuu uummanni Ameerikaa warrooti gamaa gamasitti shishiramtanii jirtan kana akka kan walootti ilaalaati deeggarsa godhaa fi gumaacha godhaa fi waan dandeessaniin simannaa gaarii akka gootan gochaayyuu jirtu akka gootaniif kabajaan isin gaafadha. Uummanni baay'een hin jiru waan baay'ee haasa'uuf illee ture. Gaaffii garaagaraa immoo kan biraa kanaaf dhufaa jiru. Ati Islaama moo Kiristaana naan jechaa turtanii namootni baay'ee. Ani Islaama gaaffii kun gaaffii nama hedduu irraa naa dhufeedha. Munaafiqa yookiin nama amantiin isaatti hin jabeessine sababa ta'ee yookiin amantii isaa irratti jabaa hin taane shaarbii marataan turre. Shaarbii maratee immoo jedhee kiristaana miti ani islaamummaa makootti ture. Ofuma kiyyaan of gaafadhee shaarbii marachuu dhiisuun kun maali isa jedhu of gaafadhee shaarbii marachuu kootiif yookiin kaleessa kiristaana ture islaaman taane ani gaaffii baay'ee naa dhufeedha kan kana deebise an kana miidiyaadhaan ati islaamati kiristaana isa jettu deebisuun narraan turre garuu dirqama natti ta'e nama tuffatta deebiin deebistu maaliif gaaffii nuun deebistu iddoo jettanii fi kana isinii deebisa gaaffii gaa wajjin isinii ilaalla ofii kiyyaa dhaabbadhee of gaafadhee ani islaama maaliif shaarbii maranne jedhee of gaafadhee ofii kiyyaa dhaabee gaafadhe maaliif immoo kana godhee namni tokko yoo harka hin qabne miilli isaa irraa citee hin jiraata yoo harki isaa irraa citee hin jiraata miilli isaa cabee hin jiraata garuu yoo mormi isaa cite jiraachuu hin danda'u. Kiristaanas haa ta'u islaamas haa ta'u namni amantii hin qabne akka nama morma hin qabneetti of ilaaleen amantii kiyya jabeeffachuudhaaf gara amantii kiyyaatti deebi'e. Gara amantii kiyyaatti deebi'uu jechuun immoo yookiin kiristaana irraa adda na godhaa yookiin islaama araba na godha jechuutu hin ta'in faayidaa ofii kiyyaaf gatii ofii kiyyaa kennuuf jedheetan ani Oromoodha. Islaama immoo miti warri jettanii yeroo baay'ee waliin qabsiifanne namaa wajjin qabsiifanne kanaafitu islaama moo kiristaana turte akkas ani islaaman jedhee baluu kiristaana jedhettanii yeroo baay'ee gaaffii baay'ee naa dhufaa. Egaa warri kiristaana ittan nyaatamtaniittu ani intala ishee Muhammad Siraaj ani islaam ittiin hin dhaladhe amantii yookiin lallabuuf mini kan hin kana haasa'u immoo ani obboleessa kiyya kiristaanaas nan jaalladha
obboleessa kiyya islaamas nan jaalladha sababiin jara jaalladhuuf immoo kiristaanni ofiin of uummate miti islaamni ofiin of uummate miti rabbiin beekumsa baay'ee hundumaa keenyaa kenne nama uumuu namaaf hin laanne ofii uummate jechuudha yoon kee kiristaanan jibba ta'e hojii rabbii keessan gale jechuudha hojii rabbii namoota kiristaana kana waan ofii uummate waan ofii dhannoone kana yoo an dandeettii qabaadhe amantii kiyya irratti jabduu ta'e obboleessa kiyya kiristaanaa yoo nan caalate gorseen gara kiyyatti fiduuf jedha malee an obboleessa kiyya kiristaanaan jibbu kiristaanni sunis immoo yoo kan isaa caalaadha ta'e gorsee gara isaatti na deebisa malee na jibbuun qabu jechuudha an akka kanatti namana amantii kan namaatti namanu jecha ilaalcha namni qabutti si namanu kiristaanis obboleessa kooti islaamis obbolaa kooti awwaa'ee amantii baay'ee sodaadha haasa'uun barbaadu waan akkasiis ishuu kana keessan qabu waa'ee oromummaa qofaan barbaada gaafii kanallee lamoo akkana gaafattanillee hin barbaadu namni tokko akka waa'ee amantii keessa galtanii na gaafattan hin barbaadu isiniin jedha kan biroo immoo maaliidha ammas yeroo baay'ee wantoota tokkotu jira islaamni baay'ee nama addaa godhee of jajuu hin qabu kiristaanis nama addaa godhee of ancimaadha ofiin jechuu hin qabu yoo kiristaanni hin jiraanne islaamumtiyyuu amantii isaa akka cimaa ta'e of beekuu hin danda'u kiristaannis yoo islaamni hin jiraanne amantiin isaa akka jabaa ta'e of beekuu hin danda'u amantiin illee hin rakasachuudha rabbi beekaafitu bifa lama kana wal bira uume addunyaa kanarra waa lamatu jira kiristaanaaf islaam dhiiraaf durba fixee yoo daqiiqaan unan gahu haasa'ee fixuudhaaf jechuudha rabbi beeka dandeettii qaba waan kana adda adda godheef ani islaama ta'eefis of najaayibsifadhu inni kiristaanas kiristaana ta'eef of ajaa'ibsiisu abbaan waan barbaadetti amanuu danda'a gaaffii kana kabajaan kan isin gaafadhu lamuu akka nan gaafanne sheerii godhaa akka bira gahutti warra na gaafatuuni keessatti obboleeyyan koo baay'ee ijoolleen oromoo gaaffii kana baay'ee na gaafatte waan baay'ee na gaafataa jirtu video maalirraa kaatee video waraabde maaltu si kakaase videotti naan jettan ammas wanti qabxii kana keessaa qabadhe namoota hedduutu na gaafataa jira maalirraa kaatee hin yaadattu ta'e waa'ee OMN irratti jalqabaaf video waraabe yeroo waraabe sanatti immoo shamarran mini dhiirruun turre dhiira keessaa bosona baalee ture nuun nama lama jechuudha warra maraatiin nuun jechaa yoo turtan ta'a har'a garuu piroofeesara dooktora maastireet warra qaban acha yaafanne jechuudha qabsoon keenya waan baay'ee hojjete as beyaaree dhimma isaa himate kan qabsoo qofaa mini inni amantii isaa barbaadillee amantii isaa gadi ba'ee inni kiristaanaa inni islaamaa waan barbaade barsiifachuu jalqabe jechuudha nuu warra jalqabaate jechuudha Mahammad bosona baaleen na dura jira ittaanee ana shamarran keessa waa'ee OMN irratti immoo waraabuu jalqabe waa'ee OMN irratti immoo wanti waraabee fi OMN ni ijaajjitee utuu maxinnoon turin diinonni kuffisuudhaaf jallisuudhaaf cabsuudhaaf olola shiraarratti deena isarratti viidiyoo akka waraabee na godhee viidiyoo jalqabaaf miidiyaa irratti namni tokko guyyaatti 8,000 banee ilaale jalqabaaf isa ture jedhee namana ilaaluu isin dandeessu irra deebitanii kanaaf waraabe warra na gaafattanii fi deebii ta'a ati maalumata akkasi kakaasee oromummaa kanatti akkas akka jabaattu si godhe nullee si ilaalle baay'ee jabaanne baay'ee jijjiiramne ammas kanas wantin highlight godhe isinii baase namoota baay'een na gaafataa jira wanti na kakaasee akkan waan kana godhu oromummaa kana irratti viidiyoo tun qaanee tun salfatiin bayee haasa'ee fi jalqabumarraa mana barnootaa tun ta'in ijoollummaa kiyyatti daa'ima ta'ee haadha kiyya adde balaanishbantii hidhanii rakkisaa turan onee qallaabii jedhamte abbaa koo Siraaj Gobanaa Gumaas akkasuma koloobo maqaansaa mana hidhaatti naqamtee waggaa 7 hidhame onee qallaabii jedhame hidhamaa ture namni tokko haadhaaf abbaa jechuun hindaaqoon gaafa wucii qabdu baallee isheetiin ijoollee ishee guddifatti hindaaqoo yoo argitanitti ta'e aannan itti laattu akka ittiin kofa see jalatti ijoollee ishee guddifatti nuun kofa yookiin gaaddisa malee guddanne jechuudha ani gama kiyyatte jechuudha ani moo keessatti mucaadhumaati daa'iman ture kofa sana jalan arganne foolii haadhaaf abbaan arganne iddoo ta'ee fi haala kanaatiin inni guddadhe
yeroo baay'ee gaaffii kana na gaafattu akkeettiin na beekuutu isinirra jiraana kana na gaafachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu haala kanaan guddadhee rakkoon Oromoo kun haala masaanna keessatti guddataa dhufe malee yookiin miidiyaatti achas ba'ee Facebookii teknooloojii biyya namaa jiraadheef miti yoo yeroo ijoollummaa kootii waggaa 13 ture waa'ee Oromoo kanarratti miidiyaa Itoophiyaa TV Itoophiyaa irratti illee na dabarsaniiru ture waa'ee dhimma Oromoo irratti baay'ee haasa'aa ture ijoollummaadhumaa kaasee har'a Facebookii irratti qofaa miti falmattuu ture durumaa kaasee egaa kanaafiyyuu nan gaafatina akkam turte eessaa kaate isin na dubbisaa keessa kiyyaan ammaan booddee yookiin carraa viidiyoo waraabuu dhiisuu danda'a viidiyoo waraabuu dhiisuu danda'a ergi waa'ee koo baruu barbaadanii dhimma maalirratti akkan kakee baruu barbaadanii isinin beeksisa maybe viidiyoon kun ga'uuf deema ta'a yeroo baay'ee namoonni keenya waa'ee Oromoo gaafa dubbatu of agarsiisuuf akkas godhuuf jedhu of agarsiisuudhumaafiyyuu namni hin qophoofnetu jira dadhabaa jira of agarsiisumti sun beekumsa yoo kana ittanii hiikkattan ani baay'ee lammii kootiif quuqamaa baay'ee lammii kootiif dhiphadhaa har'a yeroon Facebook irra taa'ee haasa'u Facebook irratti oduu odeessiti jettu ani nama barnoota ofii kiyyaa dhiisee ijoollee biyya kootii jiru namni torban hin argu ani barnoota wajjinutu baradhu barnooti ani nan dhiisa ani dhalaadha shaayii danfiseen isin gargaara isin immoo baradhaa jedhee ofii barnoota koo dhiisee ijoollee biyya kootii barsiiseedhaan jiru immoo amma miidiyaa kanarra jiru hin argu isaan warra akka Jamaaliyaa Yaafaa Abushaafaa ijoollee hedduu jira ijoollee kana ani ofii kiyyaa baajetii haadha koomini armee koomini Oromummaa matu walitti nu fide nama ofii gadi deebi'ee bolaa ijoollee biyya isaatii barsiifachuuf dudduubatti deebi'eedha jechuudha kanaaf isinitti of agarsiisu miti nama moo ofiitu waan nyaatu hin qabaatiin namaaf dhiphatu maaltu si kakaase gaafa jettanii na gaafattu ati immoo maal buufteefaa jettu ati immoo maal buufteefaa jettanii na gaafattu wanti Oromoodhaaf buuse waan baay'een buuse namatti of agarsiisuudhaaf mini wanti hin godhu waa baay'ee hojjedhe waan hin hojjedhe immoo yeroon isaan geenye waan hin hojjedhe kan inni isinitti yookiin nama beekamu jedhee isa beekamutti of agarsiisuun maqaa waamamuuf miti kan hin godhu wanta hin godhu san waan na gammachiisu yookiin saba koo hin gammachiisa jedhee godhu wanti hin dhiisu hin jiru yeroo kammaa immoo an kanan godhe sanan godhe waan hin isinitti madhu tokko illee hin qabu kanaaf gaaffii akkasiillee kana gaafattan hin barbaadu yeroon isaan geenye garuu ammallee irra deebi'een isinitti himaa waa'ee OFS isina yeroo yerootti update godhaati OFS gargaaruudhaaf cina jaajuudhaaf kan koo dhiisaa kan koo nan gaafatina adaraa waaqa isin uumee maal buuftee maal dhiiftee nan gaafatina maal inni baay'eedha gaaffiin keessaniyyuu maal jedheen isiniif ibsaa kanaafiyyuu gaaffiin baay'eedha kana viidiyoo laayifiitu hin ta'in viidiyoo maqobaatti waraabeen isiniif deebisa gaaffii keessaniifi egaa akkuma beekamu biiftuun viidiyoo isinii waraabdi yaada isiniif dabarsiti waan beekturraa akka shamarran tokkotti wantoota hedduu waan hin godhe waan itti gammadu qaba keessatti wanti na gammachiisu jiraate jaalala shamarran Oromoo hin qaba yeroo baay'ee shamarran Oromoo yaada naa kennu naa bilbiluu natti himu jijjiirama argadhee bu'aa isaaniif buusee si jaallannaa siif jennee of barree Oromummaa keenyan jabeessannee akkas gaafadhanii haamilee naa kennee isa namni naa arrabsurra isa isaan haamilee qabna hin jijjiiramne jedhanii naa himan isa fudhadheetan viidiyoo akka waraabu yeroo hundaa na godhe kanaafiyyuu namooti warri negative side isaa fudhatanii abaluun kun akkasitti nuuf bitanii yeroo namni viidiyoo jiru koo ta'ee isinii waraabee isinii gadhiisu waan meeqa yaaddan otoo dhiistanii yaada kana dhaggeeffattanii waan Oromoon amma yeroo baay'ee isin ilaala namuma laayikii baay'ee qabu hordoftanii laayik gootu malee beektota Oromoo achi baastanii peejii isaa dudubbistanii ol baastanii ol guddisuun barbaadan miidiyaa kana irratti namni isin beektan amma Oromoon beekan meeqa beektu mee warri beektan beektonni Oromoo maqaa isaanii as jalatti naa barreessaa beektu hin beektan eenyudha fooshaan eenyudha communitiin eenyudha itti gaafatamaan siyaasaa eenyudha hoogganaan eenyudha jedhee isin gaafatanii mangistiin keenya yookiin biiftuudha yunaan jechuu dandeessu namoonni tokko kanaafiyyuu baasaa beektota keessanii haamilee kennaa fi namni koomentiituun ta'in namni komplementii barbaada yaada barbaada haamilee walii kennuu barbaada
yeroo namni tokko beekaan tokko fakkeenyaa fi warroota bebbeekamoo Oromoo jira. Warra makka dure akka Dr. Hamzaa faa ani yoo waame namoota biraataaf addooteef waamuun barbaadu. Isin mee yaadadha maqaa isaanii barreessaa. Warroota beektota Oromoo beektu hin beeknu. Hin beeku maqaadhaan beektu qaamaan beektu garuu waan inni barreessu peejii isaa dhaxxanii yoo laaltanii hamma nasee wallaaltuu kana jala deemtanii ilaaltan beekaa keenya deemtanii ni ilaaltan. Naa obsa. Ifam. Beekaa keenya deemtanii peejii isaa jaltanii yaadanni barreesse ni ilaaltan. Kan koo isa onneedhaan wallaalummaarraa waan onnee kiyya keessa dhufe kan orgaanaayiziin taane kan kamtu dura haasa'amaa kamtu ittaanaa dhumarratti maal ta'a jedheen dhumne anaan na hordoftu ta'a. Garuu beekaan keenya kan bor faayidaa nuu kenna jennee yaannu yeroo baay'ee na gaddisiisa. Nami peejii isaarra dhaxxanii yaada isaa sana koomentii itti kennitan hin jiru. Qobaama akka maraatu haasa'ee dhiisa. Kun maaliif ta'a? Maaliif beekaa keenya deemtanii jala deemtanii maaliif bishaan gabatee wantinii taana? Amma fakkeenyaaf namni isin feesbuukii kanarratti baay'een deeggartanii baay'ee hordoftan Jawaar Muhammadiidha. Anis ta'e sis ta'e rabbi ittiin fidin Jawaar bor yookiin dhukkubee hospitaala galee jiru yookiin waan tokko ta'aa jiru yookiin immoo haadha manaa isaa mada'uuf jettee rabbi nagaa na hiiku waan tokko tuumamee jiru. Eenyuun isa booddee immoo waan biraan hojjetu. Ergasii booddee immoo kanama galaanni nyaatee bishaan oomacha qabatee machaa'uuf deemna. Kanaaf nama hundaa baalaansii isaa eegaati. Fakkeenyaaf amma joroonni sun akka Maamada Damoo fa'aa nama baay'ee beekama. Ani gama kiyyaa nama Maamada Damoo nama jedhamu keessatti fiizikaalii bifaanillee on ilaalee waan tokko keessa jira mucaa sana keessa. Waan addaa tokko kan inni nuu buusuu danda'u. Garuu deemtanii meerreeti achas ba'i sasi keessa jiru kana furannaa jettanii itti namatti fayyadamuun beektan. Fayyadamuu qabna namatti waan inni bu'aan inni nuu buuse kana waan keessa jiru kana achas baafannee itti fayyadamu. Amma yeroo naasa'u anaaf haasaadha waan narraa barattan hin qabdu ta'a. Waan kuma tokko yoo naasee waan kudhan faayidaa wanti isinii qabu yoollee isin barsiisuu baadhee isin irraanfattan isin yaadachiisuu danda'a. Yeroo amma irra deebi'ee haasa'utti. Kanaafiyyuu wanti isin barbaachisu ummata keenya Oromoo beektota jala deemuun dirqama isin irratti ta'a. Baaftanii dubbisuun isin irratti dirqama ta'a. Mee beektota keenya isin eeyyuudha dhaqa waan inni babarreessu laal namni shanfaan laayikiif koomentiin kennuuf maaliif kana ta'a? Kan keenyaam jarris bu'aa keenyaam garuu tu arrabsoo ta'e inni dogongora tokko immoo ta'e ganda akkasii dhufee sarraa dhufee gosa akkasii deeggara isa akkasii deeggara arrabsoo namni nama arrabsu isinitti meera kanaan dura nama amaanaa sa'u amma shira naasa'u nama gaariin nama arrabsu. Waan namarraa barataa nama dhaggeeffataa ani mana barnootaa dhaqee miti nama dhaggeeffachuuf beekaa dhaggeeffachuuf wallaalaa akka inni wallaalaa ta'etti haala isaa hubachuuf akkasittiin ilaalee waa baradhe barnooti namarraa baratanii waan baay'ee yeroo baay'ee ammasini abaluu maastireetii qaba abaluu PhD degree qaba jettu I don't believe that itti naman warra maastireetii degree dhaan baqa saayinsii baratee yoo ta'e waa'ee saayinsii sanaa sitti kan uumamaa kan environmentii naannoo haala naannootiin baratte kan maatirraa horatte kan bakkeerraa horatte isaantu caala wal dhaggeeffannee walirraa hubannee yoo baranne waan guddaa argan. Kanaaf isin abaluu akkas cimaa namoonni tokko maa biyya alaatti warra manan jira. Abaluu biyya alaa jira. Biyya alaa faayoo jiraate barnoota faatti fakkaate kalee saturreetti suulee lafa kaa'ee biyya alaa yoon Ameerikaa dhufe Ameerikaan girgiddaan namaa kan kooti ati sima jechuudha of furattee deemte horiin harka namooti tokko ama waan meeqa naasaa wal makaadha na dhaggeeffadha sirriitti nama sadii jira tokko tureetti suufaa kan harkaa bannaan biyyaa ba'ee jira kan siyaasaan biyyaa ba'ee jira kan moo barnootaan biyyaa ba'ee jira jaroonni sun eenyudha. Inni reetti susi gaafa dhufee intarneetii argee fayyadamuu jalqabee jedheeru isa cimaa siyaasa baqatee wajjin ol qixxee of ilaala. Isa akka kooti jechuudha. Inni barnootaan dhufeesi waan siyaasaan dhufe fakkaatee immoo siyaasa sana harkatti qabachuudha. Kanallee adda baasnee abeenu of gaafachuu qaba. Ani eenyudha biiftuun jedheen of gaafadha yeroo hundaa.
eenyudha. Waan hin beekurraa isin hagumaachu malee ani guyyaa tokko beektuudha waan beeka jedhee yaadu. Maaliif of hin beeka ka backgroundii kun? Of beekuun mallattoo qaroomina keessaa beekumsa guddaa of beeka. Yeroo beekaan tokko haasa'u anis hin qixxeen beekadha ittiin muggutuun narra hin jiru. Waan inni ta'e sanarraa furachuun narra jira. Kanaafiyyuu dirqama sinoo kaameraamaanii kootu viidiyoo natti qaqqaba. Kanaafiyyuu wanti isin gochuun isinirra jiru an dhaamsan obbolaa kooti isinii dhaamu. Na arrabsaa jirtu ta'e, na eebbisaa jirtu ta'e hin beeku ilaalaa hin jiru. Anis waan isin barreessitanii ilaalaa hin jiru. Dhiifama yoon dogongora koo itti deebii itti naa godhaa malee natti hin gaddina. Kanaafiyyuu adda baasaa beekaa. Afooshaan eenyuudha? Xiinxalaan siyaasaa eenyuudha? Koominitiin eenyuudha? Jedha adda baasaa deema. Borimmoo eenyuun nu fayyada? Eenyuun dhaqee biyya keenya kana fuudhu? Rakkoon keenya maali? Yoon jenne zimmannee ma dibbeeru kunne harka rukunnatee nama bishaan nyaatee oomacha qabate ta'a. Kanaafuu of eeggannoo guddaa qabna. Sochii keenya haasaa keenya waan adeemnuuf beekuu qabna. Hin badu asii. Adaraa keessan dhaamsan isinitti dhaamu. Yoo namni dingatarreetti tuusisuufaa baqatee biyyaa ba'ee achumaanitu waan tokko argin nama lama kun namni waan hin beekuun qaba. Namni turreetti tiisuu biyyaa ba'ee biyyaa gaafa ba'uu biyyoota garaagaraarra kukkutee Ameerikaa galee Ameerikaadha ammoo ammas carraansaa sanan taane kana jedhu ofirraa kaasee isiniin jedhaana ta'uu danda'a maalitti beektu. Kun saalfii miti. Obbeekuun beekumsa isiniin jireera. Namoonni akkasii amma keessaan yookiin aaruu dandeessu yoo jiraattan anis inni sunis namoota baay'ee jiran aarinaa natti la. Viidiyoo arrumaa kaasee dhiisuuf hin jedhaan waan barbaadan arrabsoos ta'ee bastee waan barbaadan asaar lamuunan argitan. Lamuunan argitanii lamuu viidiyoo waraabu. Kanaaf waan barbaadan jira. Yoon dogongora kiyya barreessa. Yoo aartanis aara. Yoo arrabsitanis arrabsa. Akkasi namoonni baay'een online hin jirtanii sheerii goggochuun daggatinaa. Yeroo namni viidiyoo kana bantan hundi keessanii sheerii yoo hin goone rabbiin isin gaafadhe. Rabbii maqaa rabbiitiin isin gaafadhe. Maqaa waaqayyootiin isin gaafadhe. Sheerii gochuu qabdu tokkoon keessan. Gootaniittu yoo gootaniittu tokko ol deebi'ee ol kenna. Sheerii godhaan isiniin jedha. Isin argaan jira. Meeqoosaa isaa waan dandeessaniin please Dr. Mararaa Guddinaa cina dhaabbadhaa. Dr. Mararaa Guddinaa Ameerikaa dhufee jira. Kan waloo godhannusa. Ama waan walitti qabnu waa godhannu qabeenyaa keenya walii galee Oromoon OEDF Abaawoon Kaawon amni hundaan inni kan keenyanne harka tokkoon isaa qabannu kan keenya kan dhuunfaa mataa keenya akka mataa keenyaatti ilaallee jaroota sana deeggaruun dirqama nurratti ta'a. Waan dandeenyu dhugaadha ani gaafa isaan filmaata geessan asii biyya kooti gaafa deemee waan meeqa godheera bu'aa meeqa jara sana ani garuu deeggartuu isaanii miti. Dhugaan isiniin jedha. Jarri kun nu fayyadu. Ani jecha Mallas Zeenaawii keessa maaliin furadha yoo jettanii hamma goolii barbaannu nu galutti alku dhangala gaggashuu dandeenya jechuudha. Kana gochuun immoo wallaaluma miti. Alku dhangala gaggallee kan Oromoon dhabee Oromiyaatuun ta'in Oromiyaan maappiinsee sararamtee jirti aangoo dhabne nuti. Oromoon aangoo dhabe malee Oromiyaan dhabne. Aangoo Oromoo akka gashineenna wanti hundaan dhume jechuudha. Waa'ee Oromiyaa citaa Oromiyaan akkas ta'a maal ta'a sana taatuun ta'in wanti guddaan jalqabate hargeettiin keenya Oromoo yoo aangoo qabate maal ta'uu dandeenya jedhu imaajin godha mataa keessatti yaada. Aangoo Oromoo akka gashuun dirqama nurratti ta'a. Kanaaf kanarratti yoo qabsaanii jaroota kana cina dhaabbatee alaaf keessan jara kana cina dhaabbate immoo aangoon Oromoo akka gala. Waan tokkonis ni kaasa yeroo darbe asoosaa irratti amma Tigiroonni
fooqii ji'a ja'a keessatti nu waggaa ja'atti ijaarree hin fixnu fooqii sana fooqii akkamii ijaaranii jiru asoosaa namni asoosaa yoos keessa jirtanii ikwaatoraal hoteelii biratti fooqii ana jedhamu tokkotu ijaaramee jira yeroo beera sabii Beenishaangul geggeessaa turan achitti ijaaranii gidduu sekeendii matti fixan konfiidensii akkasii godhatanii biyya namaa irratti waan kana ijaaruun isaanii maaliif sababa aangoo qabaniif kana godhan yoo barbaadanii waan barbaadan gochuu danda'u jaratti dhiibanii achi kakaasanii Beenishaanguliin irraa dhiibanii fooqii meeqa achirratti ijaaraa jiru jaroonni akkuma amma Oromoon badaa jirtu dhiifama Oromoon biyya Beenishaangulis akkasuma dhiibamaa jirti babaasanii uummata qotee dur sooressachirra jiru babaasanii fooqii meeqa achirratti dardaranii waan meeqa godhaa jiru kan kana gochisiise maan sababa aangoo qabaniif nama sodaatanii qaban jechuudha namni qubaan lakkaa'amu kun sababa aangoo qabuuf aangoo yoo qabaanne Oromoon biyya Itoophiyaa keessatti maal gochuu dandeenya isa jennu lammiin Oromoo bakka jirtanii yaaduu qabdu har'a haasaa isinitti baay'isa sababa isaa laayifiin haasaa irra ta'eef hin nuffitan abbaan barbaadan dhaggeessattu abbaan barbaadan immoo inni istochuudha na kanaaf maaltu nu barbaachisa jedhu adaraa amma sirra deddeebiin isiniin jira Oromoo yaadachuu qabdu sana yaadachuu qabdu ama wanto tokko moo wanti waa'ee Beenishaangul kaasee achumaan haasaa waan inni achirraa beeku tokko isiniif ibsa Beenishaangul Gumuzii keessatti guddadheani Beenishaangul Gumuz kuni waan akka tamaansa Oromiyaa waan akka tamaa ture baqaaniin dhanne nuun Beenishaangul keessa persentii 40 ol ta'u Oromoota achi keessa jira dhannee miti tun ta'in waan akka tamaa Oromiyaa Wallaggaa ture amma Gimbii ture yeroo sanatti Wallaggaa ture Asoosaa ture kun jechuun jiraataan achi keessa jiraatu dhalataan achi waliigalli lafa sana kan eenyuti jettanii yoo lafa keessa ana miti isiniyyuu qoradhaa bira ga'a Oromoo meeqatu jira achi keessa jiraati kanaaf waan nu wanuu biyyattii maqaa dhimma raatti irra biiftuun naan jettu malee waa baay'ee naasaa inboxiin barbaadu namni tokko inboxiin natti hin barreessina sagalee xiixiidhuun barbaadu achiin barreessaa kanaafiyyu yaa Oromoo kan Oromoon nabee Oromiyaa ni jechattiin kun kan kootila naa qabaa bayoondu illee yaadattu Oromoon Oromiyaa dhabeetuun ta'in aangoo dhabee aangoo argachuuf maal gochuun irra jira jedhaa itti yaada aangoo argachuuf immoo OFS karaa nagaa kanaan harka baafnee harka jalaatiin harkatti laannee jira kana aangoo qabachiifannee isa booddee barbaanne akka gommaa gala gaggashuu dandeenya waan barbaanne jechuudha akka gommaa kanaaf jabaadhaan isiniin jedha isiniin ga'u ama sinu gaan siin jira ana namamna jaallattu shamarran Oromoo qulqulluu kan garaa qulqulluu isinii yeroo isin arrabsitan tolee jedhe isin furatu yeroo isin eebbistan tolee isin furatu yeroo na jaallattan tolee isin furatu lafi kun waan allee baatamini lafa isinii ta'e of keessaan bor isin arguudhaaf abdii isin irraa godhachuuf shamarran akka kootee achas baatee sa Facebook irratti tun ta'e biyya bushuudhaaf akka seenacha baatuuf hin kana gochaa ofii kiyyaa of kennee amamna jaallattu meenatti maamana jaallattan dhibba keessa natti maa waa'ee barnoota amma jalqabarratti taaseera waa'ee qormaata amas dudduubatti wanti taa'ee sanitti taasa'u akka waan mana tokko keessa teenyee haasofnuuti malee orgaanaayiz godhee miti qormaata ijoollee Oromoo akka qormaata bee jettanii qormaata sobaa fuutanii biyyeenyaan isa dandeessaniin godhadhaa ammaan booddeen nama feekiidha nama lammata ba'u kun soba akka ta'e bilbileellee gaafadheera namoonni ta'es naa barreessaa turan qormaata sobaatii warruma achi keessaa waan akkasii kana geggeessantu yaada kana naa ibsi kana daraa keessan sheerii gochuurra immoo ijoollee babbarattoota anillee hamma naa danda'ame babarreesseeraa fi ijoollee inboksii ijoollee barattoota baratanii isinis walii bilbilaa walitti hima akka qormaata sobaa sanatti hin fayyadatan kana nagaatti naa turan isiniin jedha
dhibbana jaallattu fayyaa galatoon ani shamarranii baay'ee jaalladha dhugaa shamarran keenya keessattuu shamarran Oromoo baay'ee jaalladha akka isaan achi abbaan beektuu beeka qabnaa hin saalfannaa safuu aadaa maatiinis akkaataa isaan itti nu guddisanii yoo nu waasofne eessatti dhageessadhanii nu rukutuu haasa'uu hin dandeenyu keessumatti qabannee dhiisnaa kanaaf baanee waa yaada keenya haasa'uun nama tokko ta'ee nama 10 wajjin har'a haasa'uu danda'uun koo namni 10 immoo nama tokkoon 10 yoo nama 100 dubbisuu dandeenya nuun keessatti shamarran Oromoo jabaachuu qabna namni qabsoon hundaan shamarran Oromoo keessa hin jiraanne akka nama lafee duddaa hin qabne shamarran waa hedduu keessatti taate keessattiyyuu warrooti maatiin keessan yoo maatii abbaa manaa keessan faatee qabsoo dubba hojjetate yoo isin irratti hin jabeessine yoo abbaa manaa keessan lafa qabsoo deemee waan tokko lafa walgahii ture maal jedhe eessa turte eenyu wajjin haasofte eessa turte akkasitti haamilee isaa nama rukutu taate irratti hin jabeessine qabsoon sun laaftee jechuudha qabsoo jechuun gadi ba'anii xoo meeshaa rukutuutu hin ta'in mana keessaallee danda'an yeroo baay'ee dhiira jabaa dubartii jabduu dudduuba jira jedhanii haasa'u yeroon inni waan kanaaf deemutti haamilee isaa rukutte yoo ta'e lafa walgahii dhaquun sodaata haamileen godhatu jechuudha kanarratti illee jabeessuun dirqama waan dandeenyuunis gabbaanee dubbachuun dirqama nuun dandeettii guddaa rabbi nuu kenneera naatoo guddaa rabbi nuu kenneera shamarran keenya akka jabaatanii waan danda'an irratti qabsoo kana oofan qabsoo jechuun namoonni tokko qabsoo jechuun viidiyoodhaan teessee haasoftee qabsoo faa gootii jedhu viidiyoodhaan yeroon waan itti irraanfatte si yaadachiisutu sun qabsoodha yeroon akkasittiin fuuldura kee taa'eetu sodaa tokko malee yaada koo si ibsu qabsoodha onnee si keessatti torachuudha anis nan gochuu nan danda'a waan gootu faa irraanfattee of dhiista ta'a kanaaf si yaadachiisuu kootti innuu qabsoodha dirqama meeshaa boombii darbachuu hin qabnu keessatti shamarran Oromoo adaraa keessan bakka jirtanii qabsoo irratti jabaadha qabsoo jechuun amma fakkeenyaaf walaloodhaan hin barreessitu isinin argaa yaadaan kaatanii as ba'aa jirtu isinin argaa sirbaan acha ba'aa jirtu isinin argaa ani garuu bu'aa koo guddaa ani gammachuu ani guddaa shamarran Oromoo irraa qabu waa hedduun argi ani gammachuu qabu maaliif ijoolleen dur hin jirtu miidiyaa irraan turre yaada bebbeektuun keenya awwaalamee jechuudha har'a garuu meeqan argaa jira sunanaaf bu'aa guddaa tokko shamarran meeqan argaa jira shamarran meeqa monaa bilbilanii kan haamilee naa kennan obnu yaadachiifte oromummaa keenya irratti nu jabeessite eenyummaa keenya nu beeksiste gaafa jedhanii waan salphaan hojjetaa jira yaadee moora akkan isinirraa hin cinne yerootti gaafa keessattuu boqonnaa qabu akkan isinirraa hin cinne kan na godhe shamarran keenya na jaallachuu dhabuu dandeessu amma kan na arguu na jibbuu dandeessan jirtu shamarran amantuu shamarran nama tokko nama na jibbu sanallee hin jibbu nan jaalladha maaliif akka ta'e hin beeku baqa sababa nama of jibbeetu lammii isaa jibba kun hojiin qabdu nama meeqa jedha gaafa viidiyoo koo argitan kun jiruun qabdu viidiyoo waraabuu malee nama jettantu jira I can read body language psychological waan hundaa beeku maaliif kennaa rabbi namaa kenne badhaasa rabbi naa kenne qaba kana garuu kun natti nagaa'u warroota na dhageemmoo obbarre jedhanii warroota dur odeessitati immoo nuun Itoophiyaadha Oromoodhaan jedhuma har'a deebi'anii Oromummaa isaaniitti ofitti amananii sabboonaa ta'anii garmalee illee isa dur dhaabbatanii hiriyaa lafa malee gosa isaanii malee dhaabbatanii meeqa hiriyaa isaanii garmalee dhaabbatanii of deebisanii Oromoo akka isaanii barbaadanii hiree mana isaanii illee jireenya isaanii illee warra Oromoo godhe meeqan beeka ijoollee bu'aa baay'ee buufadheera kanaafi lafan taane illee dhaabbatanii hiriyaa garmalee illee deemanii har'a garuu ani waan baay'ee buufadhee jira jechuudha gaaffii isin gaafattan irratti har'a haasaa baay'ee isinitti taasise kanaafuu egaa ani hin beeku waan isin jettanii ani jedhe isinis jedhaa waan jettanii kana natti fakkaata namni waan isin jechuu barbaadan tokko namni haamilee keessan rukutuu danda'a kaayyoo keessan waan jettaniif isintu beeka waan isin gammachiisu isintu beeka namni hin beeku ani iyyuu sirbuun na gammachiisa taanaan nan sirba
waan gochuun na barbaachisa sammuu koo na gammachiisa ta'e si gammachiisuuf yoon godhe guyyuma sana qofaan godhadhoo ta'ee fi ittaanee ittiin godhu ta'e yeroo hundaa waan inni isin gorsu shamarran Oromoo waan onneen keessanii fi waa lamatu jira dhala namaatiif mataan waan tokko sin ajajaa onneen waan tokko sin ajaja onneen yeroo baay'ee maatiidhaaf jaalalaaf waan lallaafaa si ajaja onneen sammuun garuu waan akka siyaasaa waan akka biizinesii waan akka hardware in the software edeen gargar fudhadhee jiraan research akkaataan ofii kiyyaatti hojjedhe jechuudha. Sammuun kee waan haamaa si ajaja. Of ajjeesillee gizee siin jedhu qaba. Onnee yeroo baay'ee jaalladhu waliigalii dhiisii faasa jedhu si gorsa. Jeroota kana waliin madaalaati isa diinattis dhaqee isin ilaanne isaan deema. Anama fakkeenyaaf shamarraniin dhiisi kun sirrii mini kun siin ta'uu itti dhiisuu dandeessa garuu jireenya sii ta'uu hin danda'u. Of dhaggeeffadha waan gootan of dhaggeeffadha kana kanin haasa'uuf akkamittiin akkas gochuu dandeessaa utuu nama hin sodaatin jettanii yeroo baay'ee na gaafattu shamarranni ani jireenya koo keessatti waan namni jedhee fi waan namni naan jedhaa jedhee yaaddee hin beeku waan itti jettu yoo sirrii ta'e sirraan fudhadha akkuma kana namis waan sirrii ta'e keessaa fudhatu dheen godha of taatanii jiraachuuf amma wantu seenaa tokko isin taphachiisaati barreen gaddaa biyya galee gaafan jalqaba waggaa 9 ture maatii kiyya ilaaluu deeme ijaabii hin uffadhuun ture mataa qullaa deemaa rifeensa kiyyan deemaa gadhiisee deemaa namoonni finfinnee irraa deemi wayyaa shariyaa bitadhu galinaan jedhan ani moo maaliif wayyaa shariyaa bitadha abbaa keetiif haadha kee gammachiisuuf naan jedhan abbaa kiyyaaf haadhi kiyya haqqi isaan irraa qaban gammachiisuuf nan godha garuu kan hin sodaachuun narra jiru rabbi tokkicha sana uume malee nama akka kootii sodaachuutu hin ta'in nan kabaja malee hin godhu jedheen akkuma hin jirutti hin gala biyya baadiyyaa keessatti biyya keenyatti namni surreef qamisii maal fa'aa kana uffatee deemu itti kolfu garuu anaan natti hin kolfin ummanni kiyya na beeku eenyu akkan ta'e dhaloota koorraa guddina koorraa maal jedhe ummanni magaalaa itti dhaladhe namni na wallaalee hin jiru hin naqee amma moo guyyaa ani onneen kiyya jedhee eenyullee harkisee yeroo nan raanfonitti ofii kiyyaan godhe jechuudha namaaf jettanii hin jiraatina nama gammachiisuuf jettanii hin jiraatina waan sammuun keessan hin gammanne wallolaa jiraattu umurii keessan guutuu wanti tokko isinitti fakkaatee argamee jennaan godha shira isa ta'u keerii isa ta'u sammuu namaatiin hin deemina sammuu keessanii hin deema sammuu keessanii hin deema wanta akka sammuu ofiitiin deemuu fakkaatu hin jiru namni kun immoo naa jaallatu moo'attanii waan isin hin taane isin hojjetina of tuffattu baastanii yoo naasofnellee of tuffataa jiraattu umurii keessan guutuu namatti hin jedhina namaaf jecha hin jiraatina ani kanatti fakkaata maal takkasi godha akkamittiin akkasii itti yeroo hundaa yaada wal fakkaatu dhiyeessitaa namis yeroo baay'ee si arrabsaa yeroo baay'ee namni si arrabsaa yeroo duraaniitii fi garuu ati itti laanne yaada maaliif akkas taate faa jettanii gaaffii meeqa naa kennitan nama of arrabse nama of jibbee nama arrabsa nama maraatiitu nama arrabsa ilaalchan taane sammuu isaatu dhukkuba qaba tootaalii namni nama jibbu hojii keenan jibbaa gochaa keenan jibbaa sun immoo ana ta'uu hin dandeessu sababa ta'eef si mormuu nan danda'a garuu siin uumaa rabbii jibbuun sammuu keetu nagaan dhukkuba qabdachuudha dhukkuba wayii qabdachuudhaati namni nama jibbu hatta nama diina warra nama keenya hin jibbu gochaa isaanii hin jibbu nama jibbuun dadhabina yookiin abaluun kun nama ofii gaditti nama laaluun dadhabina ani nama caala jettee yoo lafa of keesse sorry namni kun naaga dettee nama kana gadi butuudhaaf yaalii goote atuu nama sirrii miti dhukkubsataadha jechuudha mana kiimii dhaquu qabda egaa akka biyya keenyaatti saayikoloojistiin namaaf hin jiru hiriyaa wajjin mari'achuu jibbiinsa sana maalirraa natti dhufee of gaafachuu of gaafattanii beektu ani eenyudha maaliif nama kana gaafa nama jibbitanii nama ifaas na arseeru of gaafattanii beektu dhaabbattanii mee walumaa taasaa ofii keessaniin ofittaasaa warri nama jibbitan nama jibbuu jechuun ta'in summiima wayii kan of keessaa qabdan negatiif dhiphina kan of keessaa qabdan mee of gaafadhaa maaliif jettanii of gaafattanii beektu deebii argattu ofirraa kanaafiyyuu kun kana fakkaata har'a shamarran Oromoo jabaadhaa qabsoo keessan itti fufa
warri dhiiraa mooni naafina yeroo amma shamarran jedhu isaanis isin malee hin jirani nama fira koo tokkon arge kanaafuu oh my god akkam godhe gara kamitti akkam jirtu fayyaa keessanii hiriyoota koo na argaa jira kameeraa maanii koo waamaa godhe asarreesso Ramadaanni kame marqaa toshee waan allee goggodhee dhuftanii nyaattanitti hundi keessan argeera akka nyaattan marqichasi amma immoo gaaffii tokko naa dhufeera okay ani sirbituu min sirba maaliif dhiistee sirba nu gadhiisuu dhiistee jette tokkotu ani sirbituu yookiin sagalee sirbaa qabaadhee osoo hin ta'in isasi ijoolleen keenya akka koo biyya ormaarra jiranii dandeettii qabanii waan godhan san akka gochuu danda'an fakkeenya ta'uuf yaalii godha ani sirbituu min sirba isnan yaala malee gaaffii amma naa dhufeera kore yaa nan sirba sirbi koo immoo dandeettii yoo dhabillee ergaa isa qabu yeroo baay'ee isarratti hin xiyyeeffadha yaa isa ergaa qabu irratti hin xiyyeeffadha isiniin sirba yaa sammuunan sirba kan jaalalaa maaliif nuun sirbitu kan jaalalaa amma yeroo jaalalaa hin geenye ganaan waa faddoo ta'eefini nan sirba kan hin danda'u yoo isa ture kan jaalalaa hin danda'a ture garuu amma yeroo isaa miti maaliif jaalala jechuun isin nama tokkoof dhiira tokkoof durba tokkotu hin ta'e jalqaba lafaa ka'ee maatii koo jaalladha maatii koo keessa haadha kiyya jaalladha maatii jaalladha achi booddee biyya kiyya jaalladha achi booddee lammii kiyya jaalladha jaalala jechuun nama onnee jaalalaa qabu jechuudha malee waan biraa miti sirba jaalalaas nan sirba guyyaa isaa eeggata maleessa akkan itti jaalladhu immoo maaliin isinii ibsa haala kamiin isinii safaraa isinii gala jedheen yaada safaran qabu jaalalan qabu oromoo jaalladha akkasiidha maali warrooti baay'een afaanii naasuftu keessaan illee warri natti barreessitan jirtu ani guyyaa tokko gandi kee eessaa biyyi kee eessaa maaloon kee eessa jedhee deebisee hin beeku waggoota dheeraa Facebook irratti fayyadamee dudduubatti deebi'aa dhaqaa meesejii keessan dubbisa namni tokko oromoo ta'ee yaada walii galee nan jaalladha nan kabaja oromummaa isaatiin walitti dhiyaadha sobdanii faa warrootni namoonni tokko jirtu boo ani gandan beeku ana baluun qoodu ana akkasiidha jettu garuu of gaafadha ani kan keessan iddoon ta'ee fakkeenyaaf yoo amma ganda keenatti mettan mucaa wallaggaati gosa kee natti himtan koloobo gaafan qoradhee kolooboon gaafadhu immoo biyya biraarraa dhufe jedhu kun akkan walitti nuun tokko taane natti ba kanaaf oromoo kamiinuu jibbu oromoo kamiinuu ganda akkasii gaaffii adda addaa na gaafattanii orderii waan hin haasa'uu dhufu harkaa gaggattaa jirtu
waan naasa organize godheesan dur qimameessee isinii dhiyeessu gaafa akka nama maraatee gamaa gamasii nafichisiisaa jirtu. Warrin boksii istiimiin hin jeeqinaa warrin boksii natti barreessitan. Please sagantaa kiyya duraan gatinaa warrin boksii. Kanaafuu isin hin jaalladha. Biiftuun kun eenyu jettanii yaaddu? Amma biiftuu jedhee namni tokko yoo na waame eenyuun arga? Oromoo waliigala arga. Gaafa afaan Oromoo haasawaa deemutti eenyuun yaadata? Oromoo waliigala yaadata. Oromoo waliigala yaadate jechuun immoo of yaadate jechuudha. Oromoo waliigala yaadate namni tokko jechuudha. Egaa kanaaf namni tokko nama isaa gadi qabee maalin isin keessatti argameettu amma baasnee dubbachuu cina darbina malee. Kan koo caaluu jettu. Isa caale sana haguun mee kan koo caaluu dhiibne. Kan koo caalu siyaasa keessatti illee ta'e hamma sadarkaa Facebookitti illee yoo kaatee viidiyoo koo bantee dhaggeeffatte waan namiitu yookiin waan naabuutu sitti fakkaata. Malee waan warraa baratu sitti hin fakkaatu. Kana dagadhaa. Guutuudhaaf yaalii godhaa. Tokko galmaan gaachuuf yaalii godhaa. Gaafa inni tokko waa meeqatu na keessa jiratu waan kana lama viidiyoo dhiisuuf hin jedha. Waan na keessa jiru kana baasee isiniitu diddigee natti tola ture. Na wajjin du'amaniire. Waa baay'eetu jira. Gaafa waan tokko argitanii amma rakkoon nu keessa jiru. Yoo ati waan tokko gootee waan biraan sirratti godhee animmoo waan tokko si cina jaajjan jennu. Karaan ittiin si balleessee ofii kiyyaa mul'achuuf deemuun godha. Fakkeenyaaf ama eeyoodha. Naasiriin viidiyoo waraabaa. Viidiyoo isaa sana achi cufeetan kan koo qofa akka nama banee ilaalee laayikii koomentii godhuun ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf ni kaasa. Malee mucaan sun maal jedhe yoo na arrabsatee isaa arrabsoorraa bara. Arrabsomti iyyuu beekumsa qaba akkaataatti nama arrabsan nama tokkorraa dhaggeeffadhee bare. Utuu nama hin quuqin utuu nama hin ifatin namni tokko nama arrabsaa inni tokko immoo afaan laagaa banee nama arrabsaa inni tokko jecha hin taane jedha. Inni tokko immoo viidiyoo makana namaaf jedhee waraaba. Yaada addaan naa dhufe viidiyoo waraaba jedhee. Dhaamsa tokko waan isinii dhaamu jechi kun jecha na keessaa burqaa jiruudha. Seenaadhaaf kaawwadhaa viidiyoo kana. Kitaaba gaafa barreessitanii kitaaba rakkoo isinirra geettaniin barreessinaa. Rakkoo dhuunfaa keessaniin barreessinaa. Jeneraal godhaati bal'isaati waan wal fakkaatu yoo ta'e rakkoon irra geerra hidhame an sukkuumameen akkas ta'e jettanii seenaadhaaf taaddoo ta'eef waan tokko hin godhina. Sirba gaafa barreessitanii nama sana jibbitaniif yoo kaatanii fakkeenyaaf nama tokko jaallattanii dhabdanii sababuma isaa sana bichaadhaaf hin barreessina. Namni meeqatu jaallatee dhabe jedha irratti ilaalaa barreessaa. Yoo kaatanii siyaasa irratti namantanii nama tokkitti qiimii irraa qabdan sanaa jettanii maaliif dhaloota dhufuuf waan qiimii keenyee darbineetu hin ta'in seenaa keenyeetti darbineetu hin ta'in qiimii keenyee darbinee abaluun na ajjeesee namicha ollaa koo tokko lafa narraa fudhatee na waa'ee lafa sanaa irratti barreessuu hin qabu. Baha maaltu jira, dhiyaa maaltu jira, meeqatu parsantii meeqatu immoo akkas ta'ee jira. Utoo waan gochuuf deemnu sanatti hin seenini. Parsantii meeqatu rakkoo kana keessatti dubbisuu danda'a, uummanni keessatti arguu danda'a. Ani miidhameeraaf jechadha kee muum jedhee bahee gadi bahee barreessuuf barbaadu. Yoo kaate ana jibbite walumaa gala biyya tokko guutuu jibbita. Kun dadhabina keenya isa guddaadha. Yoo ka'ee fakkeenyaaf amma akka fakkeenyaatti dhaaba keessaa daawwii ibsaa jibbitanii jirtu. Gaafa nama kana haasa'uuf immoo iddoo wallaggaa taateettanii mochi deemtu. Daawwii ibsaan nama tokko garuu dhaabni abaa'oo dhaaba jechuudha. Sidha jechuudha. Ana jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa sana jechuudha. Atiin jibbita mootummaan hin jibbaa. Ati kan ittiin garafamtu maqaa dhaaba abaa'ooti. Namni Oromoo keessaa tokko maqaa abaa'ootiin hin reebamin jira. Namni hin hidhamin jira. Namni biyya isaan gadhiisin jira. Namni ittiin hin reebamin jira. Dhaaba abaa'oo jedhamu kanaan. Daawwiin miti. Dhaaba abaa'oo maqaa abaa'oo dhaaba kana.
garuu nuti immoo maal goona waan nu hidhee waan nu reebee waan nu hacuucee waan nu rakkisaa jiru kana nullee itti daballee hacuucaa irra jechuudha waan nu hacuuce waan na hidhee tokko waan itti na roorrise waan jireenya koo na diige tokko anis akkamitti itti roorrisa yoo ta'e isan taane keessaa gatta isa ta'u irratti intini gooteetti jiraatta dhimma nama dhuunfaa tokkooti jenne waliigala waloo ajeessu kana qabna kana dhiisa kun dhugaa jecha nama kan kiyya kun ilaalcha kiyya dhimma walooti jettanii waan tokko jibbina fakkeenyas odeeffi leencoo lataa toogganate leencoo lataa yoo jibbitan ta'e yoo wanti sun jirati dubbisaa kan faranjiin dubbistu mini kan Jarmanii kan Ameerikaa har'a oduun akkasii akkasitiin oolee oduun akkasii akkas ta'enne kan Arabootaa ilaalaa garuu sanas ilaalaa waan faayidaa qabu keessaa baafattanii argattu kan kaawaas waan inni jedhu ana manan dhaggeeffadha kan kaawaa waan isaan jedhan nan dhaggeeffadha kan odeeffi nan dhaggeeffadha kan abaa'u nan dhaggeeffadha kan odeeffi nan dhaggeeffadha hin cuunfita kan kee keessaa walitti fiddee kan keessa ta'u furatta malee maalumaaf iyyuu akkas ta'e hin jedhamu kan rakkoo kana qabna ana wanti har'a nutti badee adduu Itoophiyaatti masee jedhamtu kana balleessee jire seenaan keenya seenaa nama dhuunfaa irratti taargeettii ta'een barreeffamee jira jibbiinsa isa taargeettii irraa qaban balleessuuf jedhan malee ammarraa seenaa dhugaan qabnu warra ammaa booddanaan beeku malee deetoo barziin qabnu kan deetoo barziin qabu bara boqqolloon daraare keessa dhahinatti banii boqqolloo yeroo hundaa daraaraa waggaan koo yoon barbaade 15 godhaa yoon barbaade 35 godhaa yoon barbaade 45 godhaa waan seenaa dhugaatu hin jiru jechuudha wanta ta'anii galmeessanii nu barsiisanii wale nu godhan hin jiru kanaafiyyu waan amsa amarra deddeebisinu waan aartaniif emotional eta waan keessatti barreeffamee taa'u waan akka viidiyoo kana waan akka sirbaa kana hin godhina nama jibbitan sanaa jettanii hin barreessina warri barreessitanis hin godhina kun tokkommoo sirba warroota sirba barreessan ama yeroo baay'ee sirba Oromoo keessatti ani sirba beekee mini garuu yaada ilaalcha nan ilaala inni sunis lubbuu kennaa du'eedha inni sunis lubbuu kennaa du'eedha zeemaanis tokko ta'e sirbis tokko ta'e inni sunis tokko ta'e inni kunis tokko ta'e wal fakkaata keessatti maaltu badee afaan Oromoo bal'aa ture xinnaataa dhufe jechuudha yoo ati shawaa sirbitti namni dhibbi tokko dhufe shawaatti nammee sirba yoo tarra kan arsii sirbitti namni dhibbi tokko moo bifa isaallee jijjiiru kana arsii sanatti nammee sirba yoo kan wallaggaa ta'e namni sirbitoonni hundi kan wallaggaa sirba fakkeenyas ni kaasa acaaluun gisee tokko maalanjiraa sirbee haree gabaa matti naqanii zarii maalanjiraa sana sirbuudhaaf yaalii godhan maalanjiraan sirbame acaaluu ittiin beekame namni meeqama tangala gaggale ittiin beekamuu hin danda'u bifa biraa qayyarree haala biraatiin dhumnee nummoo kan keenyaan biyyu ilaalcha mataa keenyaatiin achi abbaanan jennee yaalu isuma abaluutti beekame anis gosuma sana gochuun qaba jenneetu itti fufna jechuudha ati inni sun immoo fakkeenyaaf afaan Oromoo bal'aadha kitaabota hedduu jira kitaaba Oromoo sana dubbistee sirba sana bifa adda addaa kan baharraa kan ararraa kan wallaggaarraa jechoota baaftee barreessuu ni dandeessa warri barreessuu dandeessa ani hin qabu yaadan kennaa jira malee yaadan na keessa jiru sana gochuutu dandeessu kan pheenxee keessa achas hin kunne kan sirba sacha caaluu keessa hin kunne kan abtaamuu keessa hin kunne kan isa sana isuma kaleessa dhageenya walitti gagaxxalame sirbatee haaraa ta'e dhufa isumatti kaleessa dhageessu waan haaraa tokko uumuu hin dandeenyu jechuudha isuma sana meeshaana ta'u yoonni kun sirba shawaa amma sirba silaalee sacha nama onnachiisu tokko sirbee namni haree biyuu godhe amma sinni sunis isuma deebi'ee baasa yoo baastaniin dubbisne namni kanan koomentii kanan qabne sammuu keessan keessaa jira jedhee yaadu'an sunis utuu sirratee utuu jijjiirame warri idii wantini godhanis warri idiit godhanii meeshaa kan acha baasanii sirba kan orra hojiirra oolchanii dhufanis yeroo wal fakkaatutti maal keenya waan adda addaa tokko akka nuun arginuufi kana irratti dhan yaada walarii kennuu jira inkoo kana caalu sirbame kana caalu sana sirbuun qaba jettanii gochuun isin irra jiru al tokko bakka isaa arganeera bifa bitaatiin nutti dhufu bifa sirbaarraa kana natti fakkaata warri intrii godhanis warri barreessus warri sirbus utuu danda'amnaan bifa garaa garaatiin goone ana magaafan koomentii akkasii kennu dandeettii qabaadhee miti yaada akkasii kan hin jiru garuu utuu danda'e
waan adda ta'e tokko fidee saba kiyyaaf argisiisee natti tola. Hin danda'u garuu ofii kiyyaa yaaliin godha malee hin danda'u. Kana jechuun koo yookiin isinirra caalee beekee yookiin waan addaa tokko ta'ee mini kan inni ilaalcha akkasiisiniif yaada akkasiisinii kennu. Egaa kanaaf kana natti fakkaata. Har'a baay'ee isinitti taasa'ee jabaadhaa. Maybe isa dhumaa ta'uu danda'a viidiyoon kuni. Egaa maaliin isiniin jedha nagaatti naa turaa jiraadhaa. Dhimmi na ollachiisu na aarsu natti dhaga'amu yoo jiraate dhufuu danda'a yoo hin dhabames yaadumaan isiniif waraaba. Nagaatti naa turaa isiniin jaalladhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Na eebbisaa. Waan inni isin gaafadhu lubbuu dheeraa jaalala sabaa jaalala of jaalladhu siifa kennuudhaan na eebbisaa. Anis kanumaan isin eebbisaa. Nagaatti naa turaa. Hanga samarsaa taanutti walitti deebinutti. Bye bye. Wanta kun dubbisaa miiseejiin natti dhufaa jira keessaanii ilaalee waan isaa gaafadha. Gaaffii dhumarratti nama gaafatan mini kun gaaffii jalqabaatii dhiifama. Amma haasaa fixeera iddoo ta'ee fi gochuu hin danda'u. Haasaa fixadheera. Nagaatti naa turaa jedhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Sheerii gochuu hin dagatinaa. Waliin dagatinaa. Nagaatti.